hojii jiraattu yoo dandeesse waa godhiif yoo dadhabdee jecha bareedaa kenniif yoo san hunda dhabdee hin miidhin akka mukaa ta'e mukni jala teessu siif gaaddiseessiti firii qabaattu si nyaachifti yoo san hundaa hoo dhabdees simmiitu. Guyyaarraan tanaa obboleeyyan kiyya warra salaata taraawiihaa nama salaachisan imaammaniif dhaamsa tokko lama qabadhee dhufe. Alhamdulillah waan hedduu nama gammachiisu yeroo hedduu salaata taraawiihaa warri salaachisu dargaggoota umriin isaanii waggaa 30 gadiiti. Yeroo gariifaa dargaggoota umriin isaanii waggaa 17 18ti. Waan hedduu nama gammachiisu waan abdii namatti horu. Obboleeyyan kiyya wanni jechuu barbaadu sadarkaa duraatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala carraa muslima dura buutanii muslima hooggantanii salaachisuu kana isinii kannutti baga gammaddanii isiniin ja'a. Muudama kana kan isinii kanne akka isin ummata dura buutanii salaachiftan kan isin muude ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qawma aqra'uhum likitaabillah ummata kan salaachisu irra qur'aana beekuu irra qur'aana qara'uu ja'an. Ummata isin duubaan salaatu kana keessa isinirra qabeenya qabu jira, isinirra beekumsa qabu jira, isinirra umriin guddaa jira. Akkasii wajjin ammoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hoogganaa isin taasisee jechuudha. Hoogganaa isin godhee imaama isin godhe. Kanarratti Rabbii keessan galatoonfachuu qabdan. Kabiroo immoo hojiin tun hojii khayrii waan taateef niyyaa teenya hanga danda'ame bareechuun dirqama ta'a jechuudha. Salaata kana sagalee teenya bareedduu nama agarsiifachuuf osoo hin tahin akkasuma waan duniyaa birootiif osoo hin tahin Rabbiif jecha ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf niyyaan teenya bareeduu qabdiin isiniin ja'a. Kabiroo Qur'aana galgala nama salaachiftan kana guyyaa isaa sirriitti bilcheessuu qabdan. Qur'aana galgala imaama taatanii salaachiftan guyyaa sirriitti muraaja'aa gootanii bilcheessuu qabdan. Imaamni yoo Qur'aana deddeebi'ee dogongoraa oolee warra salaatu kana khushuu'a irraa fuudha. Qalbii isaanii hira khushuu'a irraa fuudha. Kanaaf Qur'aana san bareechitanii inshallah bilcheessitanii akka qopheessitan isin jedhama. Kan biroo immoo Qur'aana galgala itti hawaasa salaachiftan kana yoo Rabbi isin laaffise guyyaa isaa tafsiira isaa haga dandeessan. Tafsiira gaggabaabaa jira, al-mukhtasar, tafsiiru as-Sa'dii jira, tafsiiru al-Muyassari jira. Haga danda'ametti tafsiira isaa yoo laaltanii dheeytan khushuu'a keessaniif bareedaadha. Qalbiin teessan bakka takka deebitee sirri qara'uu dandeessan. Kabiroo immoo wanni akka dhaamsaatti isin jedhamu ummatatti akka hin dheeressin. Haga danda'ametti namni hoggaa namaan salaatu, hoggaa nama salaachisu gabaabsuu qaba. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo nama dura buutanii nama salaachiftan gabaabsaadhaa jedhan. Yeroo kophaa salaattan ammoo akka barbaaddanis salaata. Ofiifis ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam raka'aa tokkotti suuraa Baqraa, Aala Imraanii fi Suuratu Nisaa fa'aa yeroo qara'an qaban. Yeroon tun yeroo isaan kophaa ofii isaaniitiif salaatan. Garuu imaama tahanii hoggaa nama salaachisan haga danda'ametti gabaabsuun dirqama ta'a jechuudha. Kophaa hoggaa salaatan banaadha. Hanga Rabbi sii laaffise. Subhaana Rabbiyal A'laa hogguu dhibba takka jedhee yoo barbaade sujuuda keessatti. Garuu immoo hoggaa nama salaachiftu haga danda'ametti gabaabsuun dirqama ta'a jechuudha. Namni kun nama duraan salaata salaataan turin nama duraan ibaadatti hedduu cimina hin qabne faatu Ramadaana kana keessa tawbatee masjiida dhufu jira. Jara kana itti jabeessitee masjiida irraa isaan ari'uun bareedaa miti jechuudha. Kan biroo immoo du'aa'iin qunuutaa hanga danda'ametti gabaabbachuu qabdi. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam du'aa'iin qunuutaa isaa gabaabdu. Allahumma hadini fi man hadayt, wa'aafini fi man caafayt, watawallanii fi man tawallayt. Du'aa'ii gabaabdu takka godhan jechuudha. Kanaaf du'aa'iin qunuutaa haga danda'ametti gabaabbachuu qabdi. Du'aa'ii qunuutaa daqiiqaa 20, 25, 30 godhuun dogongora guddaadha jechuudha. Du'aa'iin qunuutaa daqiiqaa 3, daqiiqaa 4, daqiiqaa 5. Masjiida Makkaa fi Madiinaa yoo ilaaltan du'aa'iin qunuutaa isaanii daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 5, daqiiqaa 6. Masjiidni guddaan addunyaa sun jechuudha. Du'aa'ii beekan hunda guyyuma takka kadhachuu illee dirqamaa miti. دعاء قرآن في حديث خيسر دفت دعاء جبابدو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء حديث خيسر دفت في قرآن خيسر دفت جبابدو دعاء خير دنيا في آخرة ولنما كبدو سنقولني الرجبابسون دو بريدة إن شاء الله دام سخيا خلين وياران تنازل في كابو خانة دام سخنا مو اسم كفا في متي. أنا سيرو غري إمامتي تراويح أنا مثلا عشسة لبوتي يا في اللين دعما جريج ربي وراه كذا جه جريج إنه أقوله رمضان خير رمضان ملكي ربي نفاق رمضان تنخيسة صلاة تراويح الرجل كبي هنجا يرو هرابا تراني يرو صرفني يرو صبحي نسان دبر فاتو جر
wanni kun ammoo dogongora guddaa. Waliisa keenya kana maaliif teessaa halkan maaliif yeroon hin rafne yoo jetteen qura'aanan qara'aa zikriin godhaa du'aayin kadhadhaa siin jedha. Wanni amma inni jechaa jiru kun hundi immoo sunnaadha. Salaanni subhii ka inni rafee dabarse sun ammoo waajiba. Sunnaan dalagatti waajiba dabarsuun dogongora guddaadha jechuudha. Ammallee wanni biroo wanni sirraa'uu qabu namni keenya baatii ramadaanaatiif ilaalcha bareedaa qaba. Yoo hiraaba nyaachuu baate suxuura yoo nyaachuu baate illee soomana hin furu itti fufa soomana san kanuma beela'u jechuudha. Maaliif dirqama rabbi biraa dhufe jee waan beekuuf. Namnummaan akkana soomana jabeessu kun ammoo salaata hin salaatu faadha yeroo garii. Torbaanitti guyyaa jum'aa qofa salaata. Waggaatti guyyaa ciidaa qofa salaata. Namni kun jechuudha. Namnummaan akkana soomana jabeessu. Rabbuma soomana dirqama godhe kanaatu salaata illee dirqama godhe. Ammas akka amantii islaamaa yoo deebine soomanarra salaataatu irra amantii keessatti sadarkaa guddaa qaba. Wanni isii dhiisuun islaamummaarraa nama baaftu soomana osoo hin ta'in salaata. Man tarakahaa faqad kafar wanni ergamaan rabbii irra jire. Wanni guyyaa qiyaamaa gabrichi dura irraa gaafatamu maali? Soomana osoo hin ta'in salaata jechuudha. Ibaadaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachii irratti osoo hin ta'in samii irratti dirqama godhe ibaadaa salaataa qofa. Ibaadaan soomanaa dachuma irratti dirqama taate. Kanaaf akkuma soomana jabeessinu kanatti salaata illee jabeessuu qabna. Rabbiin lachuurra nu haa gargaaru nagayaan naa tura. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أمن واستقرار وأمان واطمئنان وصلاح لأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا الشهر الكريم بقوة وصحة وعافية وأعنا فيه على الصيام والقيام.